Har'a waa'ee mootii biyya Biruunei jedhamtee waamamtuu fi haala qabeenya ishee isinitti hima. Biyyi kun akka biyyoota kaanii baay'ee beekamuu baattus qabeenyaan addunyaa kanarraa shanaffaadha. Kan isheen argamtus Eeshiyaa keessattidha. Baay'inni uummata ishees 437 fi 483 dha. Biyyi kun kan isheen bultus sirna mootiitiin. Mootiin kunis Sultaan Hassan Al-Bolkaa jedhama. Mootiin kun maddi galii isaanii boba'aa yookaan gaazii biyyattiin qabdu gurguruudhaani. Qabeenya mootii kanaa kan ta'e keessaa masaraa mootummaa isaa kun addunyaa irraa guddinaan shanaffaa kan ta'ee fi kan inni irra qubates square kiiloomeetirii 200 irrattidha. Masaraan kunis kutaawwan 1700 fi mana dhiqannaa 257 qaba. Keessumaa kan nama ajaa'ibsiisu kutaawwan kun warqiidhaan kan faayamanidha. Kana jechuun kutaawwan kun keessi isaanii warqii kan dibaman jechuudha. Mana fincaanis ta'e manni dhiqannaa warqiidhaan kan faayamedha. Buruushiin yookaan kan isaan mana fincaanii dhiqan illee warqiidhaan kan hojjetamedha. Kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu sooftiin mana fincaanii illee warqiin kan dibame yookaan kan faayamedha. Dabalataanis galma nama 5,000 qabachuu danda'us of keessaa qaba. Kana malees liiftii 18 iddoo helikoophtarri dhaabbatu mana fincaanii warqii irraa hojjetame ibsaa 560 kan daayimandii irraa hojjetame of keessaa qaba. Kanaafis birri biiliyoona 65 kan inni baase. Kutaawwan kana keessa mootichi maatii isaa waliin jiraata. Konkolaataa 800s qabachuu hin danda'a manni isaa kun. Iddoo bishaan itti daakan 5 qaba. Bineeldotas baay'ee jaalata. Kanaaf garuu isatu gara paarkii dhaqa osoo hin taane paarkiitu gara isaatti dhufa. Innis kan inni godhe qarshii doolaara miliyoona 10 yookaan qarshii Itoophiyaa miliyoona 500 ol baasuudhaan paarkii mataa isaatii banate. Paarkii kana keessattis qarshii kanaan qeerransoota 30 fi bineeldota baay'eetti galchuudhaan daawwata. Mootiin kun kana qofaan hin dhaabbanne. Jaalala konkolaataadhaaf qabu irraan kan ka'e konkolaataa manaa 7,000 ol bitateera. Kana jechuun konkolaataan inni bitate kunis warreen gatii isaanii ol ka'an malee kanneen akka nuti agarru biyya keenya keessatti baay'inaan mul'atanii miti. Konkolaataawwan kunneenis Rolls Royce 600 baay'inni isaanii 600 ta'e kunis tokkichi isaa kan qarshii miliyoona 23 ol baasu. Mercedes Benz 574, BMW 209, Bentley 382, Ferrari 452, Jaguar 429, Lamborghini 21, Aston Martin 11 kan namni waamni walii galan konkolaataa 7,000 qaba. Konkolaataa kan hunda bituudhaafis qarshii Itoophiyaa biiliyoona 258 ol itti baaseera. Mootiin kun konkolaataa qofaan hin dhaabbanne. Xiyyaara dhuunfaa 17 qaba. Xiyyaara gatiin isaas addunyaarraa qaalii ta'e Boeing 747 kan dhuunfaa isaa godhateera. Xiyyaarri kun keessi isaas kan hojjetamu warqii irraayi. Asirratti kan nama dinqisiisu mootiin kun qarshii xiyyaara kana bituudhaaf baase caala kan inni keessa isaa warqiidhaan bareechuudhaaf baasetu caala. Bara Barack Obama Ameerikaa yeroo deemutti ofiisaatii balaliisaa achi dhaqeera. Mootiin kun bara dhaloota isaa yeroo waggaa 50ffaa kabajuutti istaadiyeemiin akka ijaaramu godhee achi keessatti weellisaa beekamaa ture Michael Jackson waamee akka isaaf sirbee fi koonsartii kanaaf qarshii Itoophiyaa miliyoona 877 ol baasuudhaan kabajeera. Kanaaf feerrames nama 3,000 dha. Mootiin kun haadha manaa 3 kan fuudhee fi ijoollee 12 akka qabutu dubbata. Haadha manaa isaa malees dubartoota hedduu faana akka jiraatu kan himamu mootiin kun intalli biyya Ameerikaa guyyoota muraasa isa faana turuudhaan badhaasa warqii hedduu fi birrii miliyoona 15 ol fudhattee akka deebite kitaaba ishee tokko irratti barreessiteetti. Kana malees suufii 10,000 ol kan qabuu fi sa'aatii harkaa warqii fi daayimandii irraa hojjetaman baay'ee qaba. Kan lafarraas kan waaqarraas nan geenye jedhee kan bishaan irraas immoo ofiisaatii bitateera. Doonii qarshiin isaa doolaara miliyoona 500 yookaan birrii Itoophiyaa biiliyoona 25 baasuudhaan biteera. Mootiin kun akkana erga ta'e uummanni biyyichaas mootiin kun akkanatti qananiidhaan erga jiraate uummanni biyyichaas akkamitti jiraata jettanii gaafachuun keessan hin oolu. Uummanni biyyattiis qananiidhaan kan isaan jiraachaa jiran. Akka keenya mootummaan daabboof muuzii nyaadha hin jenneen. Inumaa nyaata isaanii qarshii tokko malee irra deemamee kennamaaf. Kana jechuun ji'aan hanga isaan ga'u konkolaataadhaan irra deemamee hanga isaan barbaadan isaaniif kennama jechuudha. Beela wanta jedhamu uummanni naannoo sana sirumaa hin beeku. Sababiin isaas sinumti nyaadha malee kan nyaata anaaf dhiisaa jedheera mootummaan isaanii.
Kana malees bishaan, ibsaa, mana barumsaa hunduu tolaan kan isaan fayyadaman. Mana jireenyaas nan ijaarradha jennaan waa'ee simintoo fi feerroo dhiphachuun isin bira hin jiru. Mootummaan isaanii mana ijaarrachuu warra barbaadaniif qarshii guddaa kenna. Qarshii walakkaadhaa ol baasuudhaan mana barbaadan tokko isiniif ijaara jechuudha. Egaa har'aaf qophiin isiniif qabadhe asuma irratti hangooludha. Sagantaan keenya yoo isinitti tole subscribe gochuu hin dagatinaa. Qophiiwwan dinqisiisotaan kan biraatiin hanga wal agarruutti nagaa ta'a.